miidiyaa kamiyyuu keessatti interview yeroo tolchite saatii sii qaban yookaan airtime sii kennanii jira dabalataan waan haasoftu guutuu interview gubbaatti hin dabarsitu interviewni naaf Hacaaluu waliin goone yaa wanni keessa idiit godhamin jira garuu wanni intentional akka ammaan san dubbatan kana keessa baasanii tokkolleen hin jirtu. Hacaaluun interview akkasa taasiftu barbaadee ture? Yaa isan na gaafate isan request na tolchee. Erga interview tolchitee booda erga isa gaafattee booda gaafiif deebiin sun qilleensa irra akka oolle Hacaaluun si gaafateera yookiin immoo namoonni isatti dhiyaatan si gaafataniiru? Waan hunda eegi interviewun dabartes walaasaa turre yaad gargaras kennaaf ture illee na gaafachaa ture. Haa taatuuti ammoo wantoota muraasa tokko osoo keessa baafte kanneen aan jedhe wanni tokko lama hin jirti. Sun keessa fakkeenyaaf amma kaleessa gizeef kennanii sodaachisa qaamoleen maqaa warri mootummaa maqaan dhaa shaneenna sodaachisa doodhu keessa kutanii waan jedhan tokko dhagee ture. Hacaaluun waan shane jedhanii na biratti waan inni dubbachuuf hin qaabadhu. Qaamoleen gargara sodaachisu nallee dhuunfaan natti hima ture. Nayyuu akka dhuunfaatti dhufee na gorsa ture. Atis miidiyaa gubbaa piirgoota wanni hedduun sirra qabuu dandeetti. Miilaanis hin deemin jedhe yeroo baay'ee nayyuu na gorsa. Gizee iddoo wal agarraan gizee hedduu taaksuun falaa dhuunfaanis bir dhufa. Ufee gadhii jedhee yeroo baay'ee na gorsa ture. Kanaafuu wanni Hacaaluun gaafate keessa kunniin jirti. Wanni nu ammoo interviewun sun sa'aatii tokkoof wayii godhamtee daqiiqaan ammoo airtimiin OMN naa eeyyama. Kan interviewun sun itti dabartu kanaa eeyyaman daqiiqa 35 qofa. Ammaal tolchee interview Hacaaluu waan sabii dhaga'uu barbaaduuf ilaalchi gaazexeessummaatiin waan important ta'e kan uummata Oromoo masta dhaga'uu qabaa jedhee yaade daqiiqaa 50 keessa baasee sun keessa ediitarii waan xixiqqoo tokko keessa hokkutee sirbidhum irratti nu amma affeerre jirra sunillee na affeerree gargar baane garuu airtime hin qabne jedhanii sullee keessa jirraayyuu keessa baasanii turanii kanaafuu wanni ta'e akkana ammayyuu. Tarii qondaaltonni abbaa langee akka tumtiyyuu dubbatte bakka shanee jedhu akkasumas immoo bakka jijjiirama kana nan deeggara jedhu dhaabichi OMN kutee keessaa baasee jedhaniiru. Tarii wanni citee hafe jettee sun qabiyyeewwan akkasii kana qabaa? No, hamma jijjiiramichi deeggar jedhee keessa kutan jedhu akki jijjiiramichi waan tokko jijjiirama keessa waan deeggar akka inni qabu wanni nu dabarsin baay'ee jira. Fakkeenyaaf Oromoo ijjeesuu yookaan dhukaasuu caala wanni nam jibbisiisan jiru. Tokkummaa Oromoo irratti strongly dubbate. Kaan ammoo muummichi ministeera Oromoo miti yookaan adda dureen adda bilisummaa Oromoo maqaa akkanatti baasanii kun fudhatama hin qabu dogongoriin jira dogongor waliin dogongor akkuma jiru ta'ee garuu maqaa akkana wanni walti jechuun kun hin barbaachisu ka jedhu waan poolaa ta'ee hawaan mootummaa dubbata baay'ee dabarsi. Waa'ee maal ture naan jette dhiifama inni akka citu barbaadu jette sitti hime sun. Wanni inni akka citu barbaadne sun amna mootiin asoo sodaachisuun kanaan wal qabate achi follow up yeeshiin gaafadhee waan sodaatti qabda jennaani lubbuu qufaatee iyyuu dootu. Nam tokko hin sodaatu jedhee ture ishee summee xiqqoo adoo keessa baafte naan jedhee keessa baafne jedha. Qaamolee mootummaa qaamolee opposiishinii waan uummati keenya dhaga'u barbaade dhiyeessinaa namoota finni sun ammoo uummataan wal fiduu malee uummataan gargar fageessuumi. Kanaafuu jecha Hacaaluu adoo miidhaan irra dhaqqab jedhanii keessa baasan jedhan suni I don't know. Kun naafi nayyuu na ajaa'ibu yoo miidiyaa gubbaa dhaga na dhukkuba beekta na dhukkuba. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu dhimmoota kaan keessumaa haala guyyaa waariyoonii fi gaazexeessitoonni OMN keessa jiran immoo boor isiniif dhiyeessina. Egaa sagantaawwan biroo immoo gama websaayitii keenyarraa argachuu dandeessu. Boor walitti deebinaa sagantaarraa kan isin qopheessiteef Raafolii Dhugaasaadhaa kan isin dhiyeesse immoo ammayyuu taanaadha. Boor walitti deebinaa halkan gaarii. Thank you.